caalaan inuma ka biyya lafaa karraa akka toora isaatti garee keessa jiru irratti dhaloonni ka'ee madarbaa. Ati garuu waaqa uumama hundumaa, waaqa uumaa macca hundumaa taate, waaqa waan hundumaan olitti maqaa keef aangoo kee beeksiftee jiraattu. Qulqullicha mudaa hin qabne leenca Yihuudaa hangafa nagaa. Bara baraan si galateeffanna, gaarummaa keef ulfaadhu siin jenna. Si eebbifna, si waaqessina, si kabajanna. Maqaa keef ta'a galanni, siif ta'a ulfinni. Dhaloota kanarraa jireenya obboloota koorraa galata qabda. Anarraa galata qabda. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos nama Naazreetiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Yoo nuuf galuu baate malee hafuurri kee qulqulluun guyyaa tokko nurraa addan baane. Etuu dhuma nu isaaf hin ta'in nutti ta'ee nu wajjin jiraata. Mana keenyarraa addan baane nu eeguun dhiifne libsuu ijaatiif etuutu nu dhiifte bineensi nu nyaatu karaatti kana duwwaayyuu miti etuu deemnu laashomnee cabnee kufnee manuma keenya keessatti hiika dhabna turre. Etuma sochoonuu hiika dhabna turre. Ati garuu isa hiika nuu kenneedha. Isa waa'een keenya ganamaa galgala isa dhibu. Isa yeroo hundumaa dhimma keenyaaf ariifatee hojjetu. Isa yaanni garaa keenyaa inni hamaan kun ofirraa sin ariine. Waaqayyo waan nuuf dhaabatteef ulfaadhu siin jenna. Manni keenya gargaarameera. Obboloonni kun biyya jireetti gargaaramaniiru. Si qaqqabate, si gargaare, situ hiike, si duukaa dhaabbate. Maatii isaaniillee biyya jireetti situ eege yaa Waaqayyo. Dhiiga mucaa kee qulqulluu gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bara baraan galanni siif haa ta'u. Maqaa caalu maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin qubaan siif haa ta'u. Maqaa caalu maqaa bara baraan mo'ee dhaabate maqaa Yesuus Kiristoosiin bara baraan eebbifamuun siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo si haa galatu. Yaa Waaqayyo eebbifami. Yaa Waaqayyo kabajami. Yaa Waaqayyo ulfeeffami. Yaa Waaqayyo galanni kan keeti. Ammallee dabalee galanni siif haa ta'u. Wal'aalummaa keenya kan nun tuffanne, dadhabbii keenyaaf kan nutti hin lakkoofne, dhimmi mana keenya, dhimmi hafuura keenya, dhimmi sochii keenya, yaa Waaqayyo gooftaa koo sirratti ba'aa kan hin taane, etuu laaltuu, waa'ee keenya etuu beektu, amala keenya etuu beektu, guyyaa gaaf tokko fuula kan nutti hin jijjiirranne. Yaa abbaa koo si galateeffannaa maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin teessoon kee ulfinaan haguutu. Ammas waa'ee obboloota biyya garagaraa kee bittinnaanii fuula keetti walitti qabamanii jiran kanaaf galanni siif haa ta'u. Waa'ee obboloota fuula keetti yaa Waaqayyo gooftaa koo bittinnaanii guyyaa kan jireenya koo hiika, mana koo hiika, hafuura koo hiika, qalbii koo hiika, yaada koo hiika, keessa koo hiika, naaf dhaabata, na qaqqaba, na jiraachisa. Nageddera jedhanii jireenya isaanii irratti kooluu galchanii jiran sana waan gargaarteef waa'ee ilmaan kanaaf dhiiga mucaa kee Yesuus Kiristoosiin bara baraan ulfaadhu. Eeyyeen gooftaa si galateeffachaa fuula kee jirraa. Dadhaboota ta'uu keenyaaf cubbamoota ta'uu keenya hin beektaa. Waa'een keenya hunduu siif gala. Ganama kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin wanti ba'aa ta'ee jiru, wanti nurratti ol ka'ee jiru, wanti jireenya keenya kana qabee jiru, wanti mana keenya qabee jiru, wanti sammuu keenya qabe cubbuun dhokataan, cubbuun mul'ataan dhiiga keenya keessaa kan hin baane, yaada garaa keenyatti nam'ee kan taa'u, man'ee nu godhatee kan nu keessa deddeebi'u, dubbii kee nurraa kan nyaatu, daana'oon sagalee kee, daana'oon dubbii kee, daana'oon ergaa kee, daana'oon mul'ata kee, daana'oon ayyaana kee, maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin bakka jiru hundumaatti yeroo kanaa kaasee nurraa kan gad urgufame haa ta'u. Ilaa yaa Waaqayyo harka araaraa situ qaba. Araaraan dhala namaatti kan ergame si mucaa kee Yesuus Kiristoosiin biyya lafaarratti ergitee cubbuu keenya keessaa, yakkaa keenya keessaa isa Golgootaa gubbaatti fannisiiftee rarraasistee dugda isaa gubbaatti cubbuu keenya gubsiiftee eenyummaa keenya fuula keetti argannee qulqullummaatti akka jiraannuuf yaada gargaarii sin nu erge. Eega dhiigi mucaa kee Yesuus Kiristoos dhangala'ee nu bite nuyi warra makaa hin qabne, warra cubbuu jalaa du'anii jireenyaaf jiraatanis jedhamne. Egaa abbaa koo sin kadha. Amma immoo etuu beennu waan baay'ee keessa linneerra. Amalli keenya cubbamaadha, yaanni keenya cubbamaadha, lapheen keenya cubbamaadha, garaan keenya cubbamaadha, sammuun keenya cubbamaadha, yaanni garaa keenya hundumtu qulqulluu miti, xuraa'aadha. Hafuura jireenya kennitu, hafuura Waaqayyoo sin kadhadha.
maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin yeroo kanarraa kaasee dhiiga mucaa kee Yesuus Kiristoosiin humni abaarsaa humni cubbuu qabaan dhoqqee biyya lafaa ergamni Si'ooliif saaxinaa'el wanti obboloota kana garagaraa nyaatu maqaa gooftaa Yesuusiin ammaa kaasee kan urgufame haa ta'u. Humni waaqayyo wajjin waliin gal, ergama waaqayyo wajjin kan waliin gal, dubbii kee wajjin kan waliin gal, yaada kee wajjin kan waliin gal, sochii socho'amu qilleensa kana keessa qabatee kan deemu, kan barrisu, kan naanna'u, kan sirbu, kan dutu, akeeka jal'aa kan baafatu, hojii dukkanaa kan hojjetu, yakka garagaraa kan dalagu, lubbuu namaa kan balleessu, mallattoo du'aa baatee kan fiigu, kaayyoo kee keessaa kan dhaloota gadi urgufu. Ilmi badiisa, afurri badiisa, hojiin badiisa, yaaliin seexana, wanti hin taane maqaa Yesuus Kiristoosiin deemi si haa ifatu abiddi waaqayyoo si haa nyaatu. Garaa lafaa jala kan sochootan, qilleensa kana keessa kan barristan, mar'ummaan namaatti nam'itanii jireenya dhalootaa kan nyaattan afurri bara dhuma, afurri bara dhuma, afurri bara dhuma. Afurri bara dhuma, ergamni bara dhuma, hojiin bara dhuma, kaayyoon bara dhuma, mul'ata qe'ee namaa diiddu, mul'ata sammuu namaa diiddu, dhiiga namaa kan dhangalaaftu, lafee namaa caccabsattee kan nyaattu. Ilaa iddoo awwaalaatuu hin qabaatin dhaloonni lafa onaatti akka dhuman kan gootu. Badii amma hin taane kan namatti galagalchitu. Afaan namaa jireenya namaa mana waaqayyoo kee kan baaftu. Dukkaneessitee dhaloota qabdee kan dhaabattu. Si haa ifatu abiddi waaqayyo, si haa nyaatu abiddi waaqayyo, si haa nyaatu sirratti dhufla sirratti gala dhangala'u. Nyaatame maqaa Yesuus Kiristoos, nyaatame abiddi waaqayyo si haa nyaatu, si haa nyaatu. Ilaa si haa nyaatu, ilaa billaan waaqayyo sitti luqqifamu, seefiin abidda waaqayyo sitti luqqifamu. Ilaa kun maqaa qulqulluudha, humna maqaa Yesuus Kiristoosiin sirratti waamaa jira. Ilaa ergama badiisaa. Ilaa humni mana namaa didduu, ilaa sammuu namaa didduu, qalbii dhalootaa balleessitu. Bara dhumaatti ta'e Si'ool gaanam humna badiif kan qopheessitu dadhabbii sodaa yaaddoo kan namatti gadi naqxu jireenyi namaa maqaa waaqayyo waamu akka hin dandeenye garuu waan lafaatti rarree waaqayyoon akka dhiisu hangootu. Bara baraan namarraa kan gargar hin baane, bara baraan jireenya namarraa kan gargar hin baane, ilmi badii, ilmi badii, ilmi badii, ilmi lafa onaatii dhufte, ilmi gaanam keessaa dhufte, afurri xonqolaa, afurri xibaaraaf tolchaa, afurri mooraan hojjettu. Maqaa Yesuus Kiristoos ilmaan mastafaaqiriidhaan deddeebitanii hojjettan, abjuudhaan maqaa dhalootaa kan waamtan, warra du'an ekeraa gidduu kan nama bulchitan, maqaa warra du'anii kan nama waamsiftan. Sammuu namaa kee jal'ina jibba lola cinqii kan namatti naqxan gadhiisaa deema maqaa Yesuus Kiristoos. Gadhiisaa deema maqaa Yesuus Kiristoos. Gadhiisaa deema yaa abidda waaqayyoo si kadhadheera. Yaa harka waaqayyoo si kadhadheera. Yaa naasisuu waaqayyoo si kadhadheera. Yaa isa waaqayyoon taatee bara baraan mootee dhaabattuu si kadhadheera. Amma ganama kana biyya kana keessa kaaba kibba ba'a lixa giddu gala lafa kanarra kan jiraatan irratti hidhaa ta'ee Si'ool biraatti ergamee kan jiru xaxaan karaa adda addaatti nam'ee xaxaa jiru humni waliin isaan beekamne billaa keessa biyya waaqaatti ergamu kanaan qaxxalee kan cite ta'u gubadhaa ilmaan isaatiin gubadhaa Yesuusiin nagaa dhabaa zariirraa hidda dhiigaa lakkooftanii nama wajjin kan deddeebitan sanyummaadhaan zarummaadhaan namatti qabatanii kan jiraattan durdurii qomoo qaalluu tolcha digimtiidhaan warra keenya durdurii irraatanii biraanamnu jettanii hidda lakkooftanii duwwaa kan fiiddan maqaan taane kan moggaaftan moggaasan taane kan moggaaftan isin eenyu ilmaan leegiyoon ijoolleen Luusfer hangoonni bineeyyii humni mata jabeeyyii paaraadiyaa ergamoonni mata jabeeyyii loora bassiyaa tiraabaganto maqaa Yesuus san hafuurri nama tuffattan hafuurri nama abaartan hafuurri wallaansoo dhaloota qabdan hafuurri gadi namarratti hin taane waan hin barbaachifne darbattan maqaa Yesuus san billaan waaqayyo gooftaa maccaa ganama kan isin waraanu hin baatan rukutamaa ilaa akkee gaaf tokko Geediyoon billaan waaqayyo luqqeeraa jedhe
Yehuun immoo namni tokkollee akka hin baafne billaa kana jalaa eenyumiyyuu akka hin darbine miliqee amma billaa kanan harkutaman jedhe. Ilaa yaa Waaqayyo ganama kana ergamaan kee waaqarraa akka ba'u. Inni Geediyoon wajjin ba'e, inni Yehuu wajjin ba'e, inni Elsaa'i wajjin ba'e, ergamaan billaa luqqifatee adeema. Inni gaaf tokko yaa Waaqayyo Baalaam dura dhaqee dhaabbate ergamaan abiddaa inni dhaqee gaaf tokko Mikaa'el fa'aa wajjin qilleensa kanarraa leegiyoon isa jedhame hangafa bineensotaa sana hin dha'e. Humna bara dhumaa hin dha'e. Mar'ummaan lafaa jalaa hin dha'u. Inni gaaf tokko Hisqeel wajjin dhaabbate ganama kana maqaa Yesuus Kiristoosin ba'ee waan waraanamuun malu haa waraana. Maqaa Yesuusin ba'ee waan diigamuun malu haa diigu. Maqaa Yesuusin ba'ee waan caccabuun malu haa caccabsu. Lagaa turdaafaa yaaddi haa boogamtu. Hiikkadhaa mi'a keessa mana namaa keessa. Sammuu namaatti hidhattanii kan teessan hiikkadhaa aarii namatti hiitanii sodaa yaaddoo walloluu jeequmsa dhiphina nagadhabiinsa boo'icha ganama galgala guyyaa yeroo malee lafa onaa lakkoofsuu badi kan jettu badi lafa onaatti erguu kan barbaaddu badi kan jettu of ajjeesu kan jettu dhaqxee fannisiisuu kan barbaaddu konkolaataa jala buusuu kan barbaaddu. Ilaa hinduuta dhiiga kee dhangalaasa kan jettu bara kana lakkooftee namoota kana keessaa lakkooftee bara kana hin ba'ani bara 2016 kana dhiigi isaanii hin dhangalaa. Ani immoo dhiigichan gurgura foon isaanii nan nyaadha lafee isaanii hin caccabseetti qophooftee kan baate. Chaappaatti chaappessitee kan jettu gaddarra keessee kan jettu abiddi Waaqayyoo bara baraaf si haa gubu. Billaan Waaqayyoo bara baraaf si haa waraanu. Biyya kana keessatti mancaatii guddaa uumaa kan jirtan gaa'ila gidduutti mancaatii guddaa waldaa kiristaanaa gidduutti mancaatii guddaa dhaloota gidduutti mancaatii guddaa asii gadi dhaloota kaachisaa kan jirtan maqaa ilma Waaqayyoo isa bara baraan qulqulluu. Maqaa ilma Waaqayyoo isa bara baraan xuriin irra hin jirre oolaa mudaa hin qabne maqaa ilma Waaqayyoo bara baraan Si'ooliin mo'atee Si'oonitti sokke maqaa ilma Waaqayyoo bara baraan Golgootaa jijjigsee balbala du'a caccabsee arfii du'a bulleessee ba'e maqichaan si'a baareera biyya kana keessa sammuu dhalootarra bara baraan fijiji. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin bara baraan kottaay paralaayizdii ta'e ganama kana hidhami ganama kana Si'ool gaanama bidda bara baraatti kan darbatame ganama kana habalvaaraa sekootordooshi koomandoo malabahaatira. Hifatami ilkaanni hamaan ilkaanni jawwee ilkaanni bofaa ilkaanni mar'ataa hidhii isaanii jala hadhaa'an mar'ataa hin jira isaan miilli isaanii gara hin barbaachifnetti hin fiigaa harraba isaaniitiin nagaa hin dubbatan jedhamee barreeffame irri keenya waan bira keessi keenya waan bira dhugee akka ta'u laaqii keessaan baatti kan gannu marmartu moofaa ofirraa baafne kan nutti hiitu ilaaltuu hin kan taane kan nutti keessu dhaloota olii gadi kan miicu. Maqaa Yesuus san billaan Waaqayyoo gooftaa macca bakka jirtutti si haa waraanu. Ganama kana miilli Waaqayyoo sirraa ejjetu kofi konkolaataa kuffisuudhaaf xiyyaara kuffisuudhaaf guyyaarra ibsaadhaan nama qabuudhaaf balbala isaatii deemu nama mucucaatee akka kufan namni akka dadhabu namni namatti qa'ee billaadhaan akka wal waraanu eeboon akka wal waraanu mana keetti namni akka wal qalu morma akka wal irraa kutu dhaloonni akka wal waraanu dhiigni kun qeenfamee akka dhaqee luusferiif kennamu hojii akkasii qabatanii kan baatan mar'ummaan lafaa jalatti garaa lafaa jalatti kan hojjettan maqaa Yesuus Kiristoosiin isin xuraa'ummaa kee agatee argattu waan xuraa yeroo hojjettan waan isinii dabalamu jira amma garuu inni qulqulluun xurii dha'e dhiigi ilma Waaqayyoo ganama kana si haa fijichu waraanami dhiiga ilma Waaqayyootiin. Yaa Waaqayyo dhaloota kana biyya jiranitti ana dhala keessa nagargaa hunduma keenya wajjiniin ta'e hafuura kee fayyaana kee nu ergi waan nu kadhatamteef si haa galatu maqaa Yesuusiin sireerra ciisaa kan jirtan bakka hojiitti qabamtanii kan jirtan wal loltanii jeeqamtanii
aartanii binin jettanii mana gadhiisuuf qe'ee gadhiisuuf kan jirtan baadaggatoof vilfaares peenoo diyaatiyaa ilaa kana duwwaayyuu immoo miti abalaabbalii jala kan jirtan abalabbalamaa kan jirtan namoonni karaa hin taane karaa du'aa karaa waaqayyoo kee hin jireen abalabbalamaa kee kan jirtan waan hin barbaachifneen qe'ee keessan waan hin barbaachifneen jireenya hafuura keessan jiijjanii baduuf kan deemtan maqaa Kiristoos ilma waaqayyootiin ganama kana hafuura dhokatee sitti fayyadamu sirraa dheera humna si'ool sirraa dheera ergama baradhumaa sirraa dheera keessuma nama hatirfeenoma shikaamoo turaaba ilaa namoonni abalaa waan hin barbaachifneen gowwoomfamaa jirtan waan hin barbaachifneen silkii harka keessa irraa qabdaniin gowwoomfamaa jirtu ilaa jireenyi keessan diigamaa manni keessan diigamaa sammuun keessan diigamaa jira waan gootan waan qabdan wallaalaa jirtu isa waaqoo sii kaa'e keessaa baatee isa waaqoo siin keenye keessa lafa waaqoo sii samare dhiiftee lafa waaqoo siin samareetti du'atti boollaatti fiigaa kan jirtu lakkee gaaf tokko ergamaa waaqayyo eera xayyaa aggar eetti fidda maal taate maaltu si dhibe maaliif fidda maal taate kaatee eessa deemta lafti dirattu kun gaarii miti amma deebii dhaqi harka garbitti giiftii kee jala buleedhe ilaa sitti nima karaa malee fiigaa kan jirtu ganama kana akkuma baal gaaf tokko etuu fiigu billaan waaqayyo dura gore billaan kun sirra irratti itti dirmitala dafii deebii maqaa Yesuus Kiristoos wanti hin barbaachifne sammuu kee irraadha gaa'ila kee irraadha jireenyaaf jiruu kee irraadha hojii hafuuraaf jilba kee irraadha abeet gooftaa Yesuus labashii koomaatiirraa bagaatoo dhaloonni waan hin barbaachifneen sossobamanii jireenyi isaanii sossobbaa hin taane sossobbaa seexanaa keessatti kufee karaa biraa karaa hin taane qabamanii jireenya hiika hin qabneef jireenya maraatummaatti guuruudhaaf ilaa karaa gubbaatti ba'uudhaaf ilaa jireenya cabiinsaa cabuudhaaf seexanii dhaloota nyaachuudhaaf hojiin hojjetu ganama kana mana keerraa sammuu keerraa qalbii keerraa jireenya hafuura keerraa dha'eera yaa waaqayyo kana waan gooteef si haa galatu yeroo kana booddeetti darbii nu gargaari maqaa Yesuusiin ameen yeroo gabaabaaf dubbii waaqayyo dubbadheen xumura macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 5-8 dubbisa akkas jedha inni mukicha jala gadi ciisee rafaa utuu jiru kunoo ergamaan waaqayyoo tokko dhufee isa rurrukutee ka'iitii nyaadhu jedheen yommus Eliyaasii dammaqee asiif achi ilaalee bixxillee barbadaa ibiddaa irra jiruu fi bishaan cuggee tokko mataa isaa duratti in arge ka'ees bixxillicha nyaatee bishaanichas dhugee deebi'ee rafe ergamaan waaqayyoo sun si'a lammaffaa deebi'ee gara isaa dhufee isa rurrukutee karaa fagoo waan adeemtuu fi ka'iitii nyaadhu jedheen Eliyaas yommus ka'ee in nyaatee in dhuges humna nyaatichi kenneefiinis guyyaa 40 halkan 40 hamma Siinaa tulluu waaqayyootti in adeeme jedha waamicha karaa fagoo deemuu jedheetan daqiiqaa gabaabaa dubbadha karaa fagoo deemu yookiin immoo namni yeroo adeemu karaa garagaraa adeema warri fiigicha fiiganii biyya lafaa kana keessaa yeroo fiigichaaf qophaa'an fiigicha gosa sadiitu fiigama fiigicha gabaabaa fiigicha giddugaleessaa fi fiigicha dheeraa jedhaniitu qabatu adeemu karaa adeemuuni namni karaa adeemu tokko waan isaaf barbaachisu hundumaa godhatee qopheeffatee adeema biyya lafaa kana keessatti namni karaarra jira karaa adeema namni karaa adeemtuudha biyya lafaarra karaa deemtoota ergamoon yookiin immoo amma guyyaa waaqayyo jedheetti biyya lafaa kanarra jiraanna malee biyyi lafaa kun kan keenya miti karaarraa itti dhufnee itti gorree jechuudha karaa deemtoota dhala namaa ta'ee kan jiru ammuma eetuu ka'ee jedhe nami deemu tokko karaa nami deemu tokko waan mijeeffatu qaba mana isaa keessaa yeroo ba'uudhaaf jedhu biyya tokko dhaquuf jedhe yoo ta'e mana isaa sana keessaa gaafa ba'u tiraanspoortiin barbaachisa in qophaa'a jechuudha waan karaaf barbaachisu hundumaa guuttata wanta ittiin adeemu qarshii in barbaaddata kana duwwaayyuu immoo miti iddoo dhaqu sanaaf yoo karaa fagoo baay'ee deematee galaa qopheeffata akaayii baadhatee caccabsaa akka hin sabnetti harkatti akka hin sabnetti baadhatee adeema karaa fagoo deemaa jira waan ta'eef jechuudha
karaa deemsi namoonni karaa gara garaa adeemu. Namoonni tokko tokko karaa gabaabaa adeemu. Namoonni tokko tokko immoo karaa dheeraa adeemu. Namoonni karaa gabaabaa adeemaniif namoonni karaa dheeraa adeeman walii wajjin deemuun rakkisaadha. Yeroo tokko tokko biyya lafaa kana keessaa taaskii gaafa lixxanii taaskii yeroo lixxan addanaa bahee namni tokko bakka tokko deema yoo ta'e taaskiin dhaabataa adeema. Tokko lafa tokko gahee waraajasitti naa qabeedha. Inuma qabdi. Iddoo tokkos gahee inni tokkos naa qabeedha. Inuma qabdi. Iddoo tokko qabee naa qabeedha. Qabaama deema jechuudha warri taaskii oofan. Biyyi lafaa baabura yookiin taaskii akkuma kanatti nama buusaa raggafaa deemtudha. Yeroo baay'ee lafa yaadeetuu hin gahin karaatti kan hafu jiru. Taaskii keessa namoonni tokko tokko lafa etuu hin gahin bu'an jiru. Karaa gubbaatti kan bu'anis jiru. Lafa yaadan etuu hin gahin daandii gubbaatti kan bu'an, iddoo wal dhaalanii kan bu'an, bakka wal dhaalanii kan bu'an baay'een jiru. Sagalee Waaqayyoo kan nutti dubbatu ganama kanaa karaa fagoo waan adeemtuuf qophaa'edha. Karaa fagootu jira nurra. Karaan nuyi irra ganaa adeemnu karaa baay'eedha. Biyya lafaa kana keessa yeroo jiraannutti nuyi Waaqayyo wajjin jiraachuudhaaf jenne yoo ta'e karaawwan adda addaa kee darbina. Karaawwan kana kee hin darbinu yoo ta'e mucaa Waaqayyo jedhamuun ulfaataadha. Waaqayyo biyyuma lafaa keessatti karaarraa akka adeemnu yeroo deemnu garuu akka nuyi karaa deemtota taane nutti dubbateera jalqaba seera uumamaa keessatti. Egaani gaafa deemnu wanta baay'ee lixnee keessaa baana. Biyyi lafaa lola qaba. Biyyi lafaa dadhabbii qaba. Biyyi lafaa dhukkuba qaba. Biyyi lafaa beela qaba. Biyyi lafaa sodaa qaba. Biyyi lafaa mamii qaba. Biyyi lafaa jibba qaba. Jaalalas qaba. Biyyi lafaa humnas qaba. Dadhabbiis qaba. Biyyi lafaa quufas qaba. Beelas qaba. Kana hundumaa keessaa marsaawwan saayikilii kana keessa deemuutu dirqama. Yeroo lolamu karaa lolaa ittiin mo'atu. Yeroo ari'amu karaa ari'annaa ittiin mo'attu. Yeroo jibbamtu karaa jibbattiin mo'attu. Yeroo gadditu karaa gaddattiin mo'attu. Yeroo dhiphattu karaa dhiphattiin mo'attu. Yeroo yaaddoftu karaa yaaddottiin mo'attu. Karaawwan kanarra wanti hundumtuu guyyaa guyyaatti kaa'amee jira. Biyya lafaa kana keessa nuyi waggaadhaa waggaatti yeroo ceenu guyyaa lakkoofne guyyaa 365 irra yeroo geenyu akka Itoophiyaatti bara haaraatti ceenee jenna warri adiis akkuma kan. Garuu guyyaa lakkoofne kana keessa wantoota lakkaa'amuu hin dandeenyetu jira. Sa'aatii nuyi lakkoofne kana keessa jechoota lakkaa'amuu hin dandeenyetu jira. Jechoota humna namaatii ol, sammuu namaatii ol. Qalbii namaatii ol lama miidhan. Adeemsa keessa gufuu hedduutu jira. Namni karaarraa adeemu gufuun ishinnaa. Hin mucucaata. Hin dadhaba wanta baay'ee ilaalaa adeema. Karaa deemtonni yeroo baay'ee karaarra yeroo deemanii wantoota baay'ee argaa adeemu kara deemtonni. Namni karaa adeemu waan babbareedaa sin arga. Waan baay'ee gadhee sin arga. Waan namatti tolu sin arga. Waan namatti hin tolle sin arga. Fooqii gurguddaa sin arga. Godoo cabuuf jettu sin arga. Nama konkolaataan deemu sin arga. Nama miillas harkas hin qabne garuu akkumatti karaa gubbaa taa'u sin arga. Egaani gaafa karaa deemnu wanti nuyi karaa irratti arginu karaarra kan nu dhaaban otoo hin ta'in nuyi arginee ilaallee kan darbinudha. Lafa nuyi karaa nuyi adeemnu karaan nu dabarsa malee karaa irratti mana hin ijaarranne nuyi. Biyyi lafaa kana keessaa buufata hin qabnu. Iddoo akkasiin jiraadha waan jedhu hin qabnu. Amma kanan jiraadha waan jedhus hin qabnu biyya lafaa keessa. Guyyaatti biyya lafaarraa deemnus hin beeknu. Tikeetii baadhannee jirra. Murannee jirra. Guyyaa waamicha keenya ganama see galgala isaa hin beeknu. Karaarra immoo jira. Egaani namoonni karaa gaggeessa biyya lafaa kanarra yeroo adeemanii waan baay'ee argaa adeemanii karaan tiraanispoortii nama hin gaafanne, karaan xiyyaaraaf doonii nama hin gaafanne, karaan konkolaataa nama hin gaafanne, karaan asii ol gana dadhabanii adeemanis immoo jira. Karaan qofaa adeeman biyya lafaarraa biyyaa biyyatti gaafa geddiramu namni maatii isaa wajjin geddirama.
Iriyaa isaa jingeeddarama dhalaafaadha manaasaa gaa'ila isaa qabatee biyya tokkotti mana kiraa iddoo tokkotti deema iddoo biraa mana bitatee deema biyya gara biraa keessa biyya alaatti deema dhala isaarra gargar ba'ee maatii isaarra gargar ba'ee jiraachuu yaaddaa jiraata biyyi nuyi ganaa deemnu immoo biyya maatii kee malee abbaa manaaf haadha manaa obboleessa daa'ima utuu hin qabaatin konkolaataaf taaskii qopheeffachuu utuu hin qabaatin qajeelummaa biyya lafaarratti karicharra yeroo deemne qopheessine walitti qabanne galaa yeroo biyya lafaarra keenya nyaataa deemnuufi isa nu baatee asii ol deemu ganaa qabna qilleensarra karaan asii ol jira karaan humna nama gaafatu karaan immoo waan dadhabdeen deemtu karaan qajeelummaa malee linne karaan qulqullummaa malee ittiin ejjenne karaan gaarii malee hojjetanii ittiin deemne karaan ulfina waaqayyoo utuu hin beekin ittiin galle karaa waaqayyo isa maqaasaa beennu kana gaafas arginu karichi tokko jira karichi kun dheeraadha daandiin kun dheeraadha karaan adeemsaa kun baay'ee ulfaataadha yeroo tokko biyya lafaa kanarra gaafa jiraannu qoosi nu godha sobi nu godha jibbi nu godha hamadhu nu godha waliin dhayi nu godha akka barbaanne taane akka jiraannuuf keessi keenya waan barbaadde godhi nuun jedha macaafni lallabaa yookiin macaafni ergaa Solomoon yookiin Solomoon kan barreesse macaafi lallabaa boqonnaan 9 lakkoofsi 9 garuu akkasuma hin jedhu yaa nama lafa barbaadde dhaqe yaa dargaggeessaa yaa nama humna qabdu lafa feete dhaqe lafa garaa kee dhaqe lafa sitti tole dhaqe lafa barbaadde xarreedi garuu guyyaan itti ati gaafatamtu sitti dhufaa jira jedha kanaaf yeroo karaa kanarraa adeemnu waa walitti qabachaa adeemuu qabna yeroo karaa kanarraa adeemnu daandii kana gubbaa yeroo adeemnu waan ta'e waan gaarii kakkaawwachaa adeemuu qabna karaa saasii olii kana waan asitti hojjetteen irraachi ol deemta waan ta'eef karaa fagoo waan adeemtuuf ka'e kutaa kana keessatti Eliyaasiin waaqayyo gaafa waame Eliyaas yeroo dhufee waamame boqonnaa 17 Tashibee keessaa dhufe abbaa isaa fi isaa hin beekamne garuu Tashibeedhaa dhufee jedha Tashibeedhaa dhufuusaa duwwaa beekama raajicha guddaadha bara sana Israa'el cubbuu daldala Israa'eloonni waaqayyo irraa dugdatti gatanii galagalaniiru waaqayyo wal dhalanii dhiisaniiru dubbii waaqayyo keessa ba'aniiru hin jiraatu malee garatti jiraatan hin beekan turan kanaaf waaqayyo Eliyaasin irratti kaase gaafa sana Eliyaas dhufeetu mootii Ahaabiin akka jedhe maaliif waan hin barbaachifne fuula waaqayyootti hojjettu maaliif maqaa waaqayyoo waamaa cubbuu hamaa kana gootu maal taate yaa mootii nana maaliif waaqayyoo irraa galagalte saba xureessi taa'e maaliif mana waaqayyoo xureessi taa'e maaliif qe'ee waaqayyoo balleessi taa'e maaliif mataa kee mana kee balleessi taa'e yeroo sana Ahaabitti qoosee jedha yeroo qabnu qoosi nu godha yeroo humna qabnu yeroo miila qabnu yeroo harraba qabnu yeroo fuulli keenya bareedu yeroo dhiiga qabnu yeroo ilkaan qabnu yeroo ija sirrii qabnu yeroo qaroon keenya fagootti ilaalee dubbatu yeroo namoonni nutti naanna'anii jirani yeroo abbaa fi keenya obboloonni lammii keenya nuu bilbilani yeroo namni hundumtu ayisoo nuun jedhu qoosi nu godha dubbiin barbaachifne babbaasi nu godha gara barbaadde dhaqe nama qabda jiraan siin jedha nuun jedheetu nu gowwomsa biyyi lafa Eliyaas gaafatti dubbate mootiin Ahaabitti qoose haadha manaa wajjin mana keessaa qoosu isaan haadha manaa wajjin dubbiin barbaachifne dubbatu qoosaan taane qoosu haadha manaa wajjin waaqayyo guyyaa waggaa sadii walakkaa bokkaan akka irraa caamu Eliyaasitti miin caamse lafi fixeensa dhabe sababii nama tokkoof abaarsi biyya lafaatti dhufe sababii isaaniitiif dhaloota karaa fagoo adeemaa jirantu dhaabate daandii gubbaatti dhaloonni googanii hafan nami guddate akka waliin deemne ta'e cubbuun nu hojjennu mana keenya irra darbee biyya keenya diiga cubbuun nu hojjennu qe'ee keenya ala keenya irra darbee biyya keenya maatii keenya diiga yeroo tokko waan nu ofii keenya hojjennu nu duwwaatu itti gaafatama seena sanyii kee lakkaa'e itti gaafata waaqayyo yoo itti balleessite fuula isaatti waaqayyo gaaf tokko hojii hojjetamu kanatti baay'ee hin gaddin dallane firdii qajeelaa kennuuf gadi dhufe
Eliyaas himnaan gaafa didan biqilaan mukaa narce fixeensi waaqarraa hin dhaabbate biqiltuun lafa keessatti hin goge bishaanni garaa lafaa jalatti hin goge dhaloonni waan dhugan dhaban inni amaani yeroo baay'ee inni amaan hin miidhamu nama hamaan hin miidhu waaqayyo nama baay'ee hamaatti hin bu'u waaqayyo nama hamaa dhimma isaa qaba hamaan gaafa sana Ahaabi haadha manaa isaati sanyii isaati warri hamaa godhan isaan waaqayyo garuu isaaniin akka waan qoodee eegeetti dhiise warri biraan garuu miidhamaa jiru warri biraan garuu rakkachaa jiru warri biraan garuu danqamaa jiru warri biraan garuu dudu'aa jiru mataa gugee nyaachuu mataa harree nyaachuudhaan gugee nyaachuu dhala isaanii qalanii waadanii bishaan keessa buusanii danfisanii bulluqatti naqanii ijoollee isaanii qalanii ciranii nyaachuutti gattaan kana kan fide cubbuu namaati kana kan fide gaa'ila keetti hojii isaan hojjetan kana kan fide biyya keetti bulchiisa keetti gocha keetti waldaa kiristiyaana keetti waan isaan godhanidha karaa fagoo deemuutu hafu jiru karaa dhaabachiisanii wal dhaabachiisanii qeediigan Eliyaas egaa as gubbaatti dhaqeetu akka jedhe ilaa waaqayyo sitti dubbateera ennaan Eliyaasin iyyuu ari'ate deebi'e yeroo tokko eetu ayyaanni sirra yeroo ari'amta eetu dibati sirra yeroo ari'amta eetu mul'ata qabdu ari'amta eetu abjuu qabdu ari'amta eetu kaayyoo qabdu ari'amta eetu ergaa qabdu ari'amta eetu mul'ata baattu ari'amta maaliif jettee yeroo of gaafattu qabdu dhugaadha kun maaliif ta'ee kun yeroo jedhanii of gaafatan immoo jira waaqayyo garuu akeeka mataa isaatii qaba Eliyaas hojii hojjetee dhaqee Baaliitti dubbatee waan fixu hundumaa erga duguugee booddee guyyaa tokko Elzaabeel akka Eliyaas duufa jabaafte akka inni karaarraa deemsisaa karaa irratti kutu mul'anni isaa akka citu sagantaan isaa akka citu hojiin hojjechuu bahe hundumtu akka harka rukutamuuf jabaafte xalaatti barreessite du'atti murteessite firdiitti laatte itti farachiifte inni garuu fiigee dhaqee akka jedhe ani abboota koorra hin wayyu ana nagaa ani abboota koorra hin wayyu gurguddoonni na dura turaniiru raajonni turaniiru gurguddoonni qajeelonni turaniiru namoonni ciccimoon turaniiru yanoo isaan irra hin wayyu nagaati na ajjeesi har'a duwwaa jira miti na ajjeesin duriyyuu jira nagaa jireenyi kun nagaa sochii kun nagaa rakkinni kun nagaa fiigichi kun nagaa nan dadhabe humna koo ol ta'e natti ulfaate maaloo yaa waaqayyo dheeroonni billaa waaqayyoof gubbaatti waamu argina maaloo yaa waaqayyo billaa kee na ajjeesigaa nagaa na fudhadhugaa harka namaatti nan ajjeesin harka cubbuutti nan ajjeesin Eliyaasi baay'ee tulfaate humna isaa gaarraa ta'e yeroo akka itti dubbate Eliyaasi cubbuutti kufuurra dhaqee harka Elzaabeelitti kufuurra harka mootii Ahaab keetti duurra harka kee keessatti du'uun filadha jedhee yeroo inni waaqayyotti dabarsee of laateedha nagaa jedhee waaqayyo nagaa jedhee waaqayyotti yeroo inni iyyateedha nagaa jiraachuun barbaadu itti fufuun barbaadu adeemuun barbaadu waan guddaatu hojjetu du'a kadhate mul'ata guddaa dhaloonni irraa qaba inni garuu du'a waama ergaa guddaa dhaloonni irraa qaba inni garuu du'a waama hojii babbareedaa hojjechaa jira inni garuu akka kana godhen beeku du'a waama kan isa ari'atu baay'eedha waan ta'eef kutaa kana keessatti gaawaa ergamaa isaatti ergeetu inni ciisaa jiru waaqayyo akka jedhe mukicha jala gadi ciisee rafaatu jiru jedhe kunoo ergamaa waaqayyo tokko dhufee irrisa rurrukutee ka'i nyaadhu jedhe rafaatu inni jiru jedhe du'a keessa rafa Phexrosi hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 1 kaaftanii amma 2tti naa dubbiftan waaqayyo wangeela Yohaannis boqonnaa 16 keessatti akka ittiin jedhe Phexrosin ati mana kooti sirrattini waldaa koo jaarradha ati dhagaadha sirratti waldaan ijaarettiin jedheera waaqayyo Phexros ani balbala biyya waaqaa furtuu Si'oolii fi furtuu Xiyoon harka keetti kenneera waan ati lafarratti hiite hidhamaadha waan ati waaqarratti hiikte hiikamaa waan ati lafarratti hiikte hiikamaa waan ati hiite hidhamaa jedhee waaqayyo Phexrosin kakuu guddaa laateeraaf garuu gaafa harka mootii Heroodisiin qabamee mana hidhaa kee taa'u
لما فادي بي فبي لفا وانا القوان التنفكان مرمرتي تيسين نقا أنا أجيسي ديت تو أوامتي ملتو دوار قراف باي حريفتي waaqayyo garuu balbala achool waaqarraa irra isaa keessa banaa gadi dhufeetu irraa hidhaa kana hiikee akka inni gadhiifamu godhe. Eliyaasiin ka'ii nyaadhu nyaatee abdii kutateera waan ta'eef deebi'ee ciisa. Gaafa abdii kutannu karaa wallaallannu karaa fagoo nu waame waaqayyo. Garuu wanti karaa fagootti akka hin deemne godhu jira. Wangeela Yohaannis boqonnaa 6 lakkoofsa 1 amma 6 ennaa dubbifne bartoonni gama Qifirnaahoomitti ce'uuf etuu deemaa jiranii etuu isaan galaanatti gadi bu'anii dhaqanii bidiruu yaabbatan kiiloomeetira 4 amma 5 erga deemanii booddee bidiruu isaatti qilleensi ga'een caccabse hin urreesse hin rukkuteedha. Ilaa karaa fagoo etuu hin deemin lolli sitti ka'a. Karaa fagoo etuu hin deemin rakkini sitti ka'a. Karaa fagoof abdatamtee etuu itti umurin karaa fagoof abdatamtee etuun fixin karaa fagoof abdatamtee etuun raawwatin lolli sitti ka'a. Rakkinni sitti ka'a. Hidhaan sitti ka'a. Jibbi sitti ka'a. Kissiin sitti ka'a. Tuffatamuu sitti ka'a. Gaddeebi'uu sitti ka'a. Lolamuu sitti ka'a. Beektaa waaqayyo garuu karaa fagoon si waame siin jedha. Waamicha karaa fagoo deemuu maaltu barbaachisa? Tokkoffaa irratti qophaa'ummaa barbaachisa. Seera ba'uu 2:5 amma 7 ennaa dubbifne sabni Israa'el gaafa biyya Gibxiitii ba'e qophee guddaa qophaa'edha. Qophee guddaa qophee jabaa qophaa'e. Dhaabatee nyaata, dhaabatee uffata, kophee dhaabatee kaawwata, nyaata dhaabatee nyaata sabni Israa'el. Kutaa sana ennaa dubbiftan seera ba'uu boqonnaa 2 lakkoofsa 5 kaaftan ennaa dubbiftani taa'eetuun ta'in dhaabatee nyaata. Dhaabateetu nyaata. Dhiifamaa sagalee dhaga'amu daa'imni jiru. Kanaafi kutaa sana keessatti nyaata dhaabatanii nyaatu. Waan barbaachisu hundumaayyuu akka gaariitti waan hin arganneef. Lakkoofsi sun akkeedha 5 kaastanii naa dubbistan akkeedha. Xobbaallaan kun qopheessa waggaa tokko isa mudaa hin qabne haa ta'u isa boolaa yookiin reettii keessaa hin fudhattu korbeessicha jaatti hamma guyyaa 14 keessanii gaafas dimismisa galgalaatti waldaa Israa'el hundumti keessan korbeeyyii keessan hundumaa addumaan qalattu yommus warri qalan dhiiga isaa irraa fuudhanii michichila balbala lamaanuu buusaa mataa balbala manneen xobbaallichaa keessaatti nyaata itti adiban jedha. Achuma gadi gaafa dubbiftan biqilaa hadhaa yookiin immoo biqiltuu hadhooftutti dabalanii sukkuumanii balbalichatti itti diddibanii nyaatanidha. Kana haa godhanidha. Ariifadhaa kana godhaa'edha. Kanaafi qophaa'uu gaafata. Namni yeroo ba'u yeroo hojjetu qophaa'ee erga booddee qophee gaafata. Qophaa'ee adeemsa karaa dheeraa kana adeema. Egaa jilbaan qophaa'aa jirtaa? Kadhataan qophaa'aa jirtaa? Waaqayyoon kadhachaa qophaa'aa jirtaa? Fuula waaqayyootti of kennaa qophaa'aa jirtaa? Guyyaa waamicha keetiin beektu qophaa'aa jirtaa? Karaa fagoo dura kee jira qophaa'aa jirtaa? Hojii guddaa bal'aa ganaa hojjetta. Hojii kana hojjechuun qophee gaafata. Qophaa'aa jirraa? Ayyaanni waaqayyo gooftaa maccaanaaf isiniif baay'atu. Inni gara biraan lammaffaa irratti galaafachuu nama barbaachisa. Iyyaasuu boqonnaa 9 lakkoofsa 4-5 galaafachuu nama gaafata. Karaarra namni gaafa deemu galaafatee manaa ba'a. Daandiirra gaafa ka'u yookiin galaafatee mana isaa keessaa ba'a. Iyyaasuu boqonnaa 9 dubbisne warra Gibe'oonii achitti argina. Warri Gibe'oonii galaafatanii gara Iyyaasuu dhufan. Keessuma lakkoofsa 4-5 irratti akkeedha. Lakkoofsa 4-5 irratti akkeedha. Nan dubbisa. Isin immoo ta'anii malatanii warra biyya fagoodhe lakkoofsuma 3 irraa kaaseen dubbisa. Warri Gibe'oon garuu wanta Iyyaasuu Yerikoo fi Aayin godhe yommuu dhaga'an isaan immoo ta'anii malatanii warra biyya fagoodhaa ergaman of fakkeessanii galaa qopheeffatanii keeshaa dhumaa fi qalqalloo daadhii wayinii isa moofaa tatarsa'e suphame fuudhanii harroota isaanii fe'atan. Akkasumas kophee moofaa ciccitaa miillee isaaniitti kaa'atanii uffata moofaas uffatanii hin dhaqan. Buddeenni isaan galaafatan hundinuu gogaadhaa fi
caccabaa ture jedha. Galaa galaafatanii moofaa uffatanii karaarra bu'an isaan kun. Garuu namni karaarra gaafa adeemu galaa galaafachuu waan baay'ee hojjetachuu mala malachuu isa gaafata. Mala malata jireenya galuudhaaf. Jarri kun Iyyaasuu loluurra Iyyaasuu bira nama biyya fagootii dhufe fakkaanne dhanneetu achitti galaa taanee jiraanne dhan. Harka kennachuu dhaqan biyya lafaatti harka kennachuurra rukutamuutti billaa Iyyaasuutti harka kennachuurra jedhanii kaan nus har'a biyya lafaatti harka kennachuurra Waaqayyootti mala malachuutu qabna. Kadhachuun mala keenya sagalee Waaqoo dubbifachuun jaalalli mala nuuf. Malattiin biyya lafaa keessaa baanu malatti galaa qopheeffannu malatti waan gaarii hojjenne darbinuudha. Fuula Waaqayyoo turuun mala nuuf. Dubbii Waaqayyoo kee jiraachuun mala. Sagalee Waaqayyoo iddoo garagaraatti akka dubbatu diinni keessa yoo beela'e jedha. Dandeenyaa beelaa diina keenya beela baasu. Beelaa isaa dhiisiiti isa jaallannu yoo dhowwachaa irra. Walumayyuu jaallachuu dhiifne irra waa'ee diinaa dhiisi. Namuu diina walitti ta'eera har'a. Diina namni dhiisee walii isaa diina godheera. Waaqayyoof faallaa deebinee dhaloota karaa gubbaatti hafe akka hin taane fayyaanni Waaqayyoo anaaf isiniif baay'atu. Kanaaf jaallatamuuf kabajamoo obboloota koo maatii Waaqayyoo dhiiga walicha mudaa hin qabne dhiiga Yesuusiin kan bitamtan sagalee Waaqayyoo kana jireenya keenya keessatti eeggannee ittiin jiraachuutu nurra jira. Egaani waamichi karaa fagoo kun dadhabbii qabaa, lola qabaa, beela qabaa, waraansa qabaa, jecha qabaa, obsa barbaachisa, murtoo barbaachisa inni ilaal. Waamichi cakki karaa fagoo gaafa xumuran immoo maaltu jira? Gonfoo mo'ichaatu jira. Eebba yookiin badhaasa guddaatu jira. Mirga Waaqayyoo dhaaluu yookiin taa'utu jira. Jireenya bara baraa argachuutu jira. Gammachuutu jira. Ililleetu jira. Ulfinatu jira. Haricha fagoo gaafa deemaniif tan. Kanaaf warra deemsa jalqaban fixan fiixaan baasanii gonfoo isaanii fudhatan nu haa taasisu Waaqayyo. Obboloota koo ayyaana isaa nuuf baay'isu Waaqayyo. Wanti karaa gubbaatti isin dhaabuu akka hin argamne ayyaanni gooftaanaaf isin wajjin haa ta'u. Kanaaf harki Waaqayyoo dubbiin sagalee Waaqayyoo kun bara baraan keessa keenyatti ija haa godhatu. Waaqayyoo warra isaa wajjin jiraatanii karaa isaarra deemanii jireenyicha dhaalan nu haa godhu. Keessa keenyatti isaa jabaatee dhaabate isa nu qabe isa gannu dhiisuu dide isa nutti maxxane nutti maragamee taa'u ofirraa hiiknee ofirraa yaafnee ba'utu nurra jira. Guyyaa tokko warri Gibe'aa kun dhaqanii Iyyaasuun akka jedhanii warra Saa'ol keessaa sanyii isaanii nu fixe nu rakkisaniiti nuu kenni nama tokko jedhani maal gootu ennaan hin fannifnaadhan gatii baafna gumaa baafannaadhan ennaan dhaqaa godhadhaadha gumaa baafatanii biyyi lafaa yeroo nu isa keessa jiraannu yoo nu isaaf jiraanne gumaa nu ba'a waan nu amma irratti hojjenne nu irratti hojjeta. Namni akka Saamsoon hin jiru macaafa qulqulluu keessa. Saamsoonii kan mangaagaa harreen nama Filisxeema 1,000 fixe kan waangee 600 lagaa yaasee 200 walitti dhee biyya Filisxeem keessatti gadhiisee qamadii isaanii gubsiise kan leenca mangaagaa isaa qabee gargar caccabsee waa harkaa baafate. Nama akkasii gaaf tokko warri Filisxeemii hin qabani birriidhaan hin qaban kiyyoo biyya lafaatiin qabani. Wanti biyya lafaa kiyyoo ta'e si qabuuf deemu kuni ijaasi baasee tan akka tofillaan eeggadhu. Karaarraa kaatta. Ashtaarotii baasaa gidduutu jiraatu karaarraa kaatee garan barbaachifnetti Daliilaa biratti deeme gaaf tokko ashtaarotiif gaasaa gidduutti hafuurri qulqulluun irra bu'a ture. Hafuurri Waaqayyoo deddeebi'een sochoosa ture jedha. Kana keessaa ba'ee karaa gadhiise, daandii gadhiise. Yihuudaa innaa ilaalle Yesuus Kiristoos wajjin bara dheeraa waggaa 3 walakkaa socho'e ittaanee jiddeema. Baajata isa baasee sarraabsa. Namni yeroo baay'ee birrii bu'a waan birrii Yihuudaa iyyuu baasaa turte akkuma kana godhe. Ittiin jiraanni jireenya biyya lafaa guyyaa tokko dhaqee birrii baataa tureen dhaqee of ajjeese dhaqee of galaafate karaa irratti hafe. Akildaamaa jedhamee beekame isaan obboloonni biyyaa ba'anii biyya lafaarra deemanii hojii wangeelaa kana kaayyootti kenname wangeela Maatewos boqonnaa 28 guutummaatti xumuranii. Sanu irra lallabnu kan nu biraan ga'anii inni garuu Akildaamaa lafa mataan lafee nama cubboo hojjetee ta'uu alamu jedhamee achitti kufee hafe. Biyya lafaa kana keessatti dhaloota karaarraa deeman seexanni hin barbaada. Daandii gubbaa jirta yoo ta'e yookiin karaa qabattee deemaa jirta yoo ta'e akka irraan kaanetti jabeessi.
Galaatiyaa keessatti sagalee waaqayyo akka dubbatu Phaawulosi namni ani dhaabadheen jire of ilaalu inni akka hin kufnetti dha waan ta'eef. Kanaaf jabaadhaa isiniin jechuun jaalladha. Sagaleen kun konfiraansii dhennee sagantaa dhennee irratti argamne garuutti hin jiraanne yoo ta'e nu balleessa. Sagaleen dhaga'aa jirru kun nurratti hin farachiisa. Ilaa guyyaan namarratti waa faradamu dhufeera. Dhaloonni firdii jalaa ba'uu hin dandeenyetti hin dhiyaata. Akkana dubbiin waaqayyoo Tasaloniqee duraa boqonnaa 4 keessatti akka jedha. Isin warri har'a miilla keessanii fuula waaqayyoo dhaabattanii waan gaariin hojjenne guyyaa firdiin qajeelaan afaan waaqayyoo keessaa billaa inni qarri ba'u immoo jilbeenfattanii foqottanii dhaquudhaaf yeroo hin argattan inni balbalicha hin cufaa jedha. Kanaaf etuu karaarra jirtu yeroo waaqayyoo isa qulqulluuf gaariitti jiraadhuuti. Karaa itti waamamte irra gaarii godhi adeemi. Bayeessa godhis jiraadhu. Isa duraatti isa lammaffaa Xiimotewos boqonnaan 4 lakkoofsani ati immoo yaa garbicha koo Xiimotewos sanarraa dhageessi jabeessi eegi dubbicha qabadhu ittis jiraadhu. Namoonni yerootti mammaassa dubbii waaqayyoo mammaassa dubartootaa godhan hin dhufa. Akka malee jiraachuun hin baay'ata. Walirratti hin ka'u waan hin taanes hin ta'a. Ati garuu kanarraa fagaadhu gara itti gortu beeki. Lallaba wangeelaa obsaan lallabi. Satti kennames baadhu karaatti argamtes obsaan dhaqi hojjedhu jedha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin ayyaanni waaqayyoo inni jiraatan bara baraan anaaf isinii wajjin haa ta'u. Dhageenyeerra lallaban nutti lallabameera waldaa kee teenyeerra baranneerra mana waaqayyoo kee jirra guyyaa hundumaa hin faarfannaan dhaggeeffanna miimoorii irraan dhaggeeffanna TV irraan dhaggeeffanna mana namaa keessaa nami chaanaalii dhabe hin jiru yoo mana kee dhabe bilbila keessaa nami dhabe hin jiru wangeela dhaggeeffataarra karaa hundumaa nutti barachiisaarra ittiin jiraanne yoo ta'e firdii jala akka jirru beekuu gaariidha. Kanaaf karaa itti waamamte bayeessa godhi eegi ilaa kayi nyaadhu jedheedha. Kayi nyaadhu karaa fagoo deemta. Kayi nyaadhu daandii fagoo deemta. Karaa fagoo yeroo deemuuf kaanii wanti karaatti nama qabu waan baay'ee jira. Waan baay'ee nama lola. Lolli jira. Karaa fagoo keessa beelli jira. Kuman dubbadhe karaa fagoo keessa bineensi jira. Karaa fagoo deemuu kee dadhabbiin jira. Hiriyyaan nama gatuun jira. Karaa fagoo deemuu keessa jecha baay'ee baachuun jira. Karaa fagoo deemuu keessa maqaan taane fudhachuun jira. Karaa fagoo deemuu keessa obsan kaayyoof jedhanii obsuu keessa jechoota nama guddaaf jechoota nama xinnaa beekaan wal'aalaan nama afaan beekuuf hin beeknen tumamuun jira. Karaa fagoo deemuu keessa miidhama babbalaa gurguddaatu jira. Kanaaf waaqayyo garuu kaayyeedha. Eliyaasiin innaa laalle nyaatee deebi'ee ciisee ammasitti dhaqee kaayyeedha. Ilaa waaqayyo sitti deddeebi'aa jira. Mana keetti deddeebi'aa jira. Jireenya keenyatti deddeebi'aa jira. Kanaaf kaayii deemiidha. Karaa jira deemiidha. Daandiin qabaa deemiidha. Si wajjinan jira deemiidha. Eliyaas egaa salafaas deemeetu guyyaa tokko immoo asii oliyyuu isa duraa isa lammaffaa mootota boqonnaa 2 irratti asii oliyyuu deemsa miillaan jalqabeedha. Biyya lafaarraa karaa akka isaa namoota baay'een hin jiran garuu asii ol fooniin etu gargar hin bahin akka Yesuusitti kanachuu ol beeysa. Kanaaf warri karaa waaqayyoo irra qajeelummaan deemanii fi gaarummaan deemanii gara fuula waaqayyoo isa qulqulluu fo'aan guutuutti inni deemu Ibroota boqonnaa 10:19 inni karaa haaraa isa ho'a dhiigaa foon isaatiin nuuf baneera. Nu immoo karaa ayyaana isaa gara fuula waaqayyoo isa golgaan bara baraan jiraatuuf isa hundumaa caalaa calaqqisuutti hin dhiyaanna jedha. Ayyaanni waaqayyoo gooftaa maccaa bara baraan jireenya keenya wajjin ta'u nagaan waaqayyoo isiniif baay'atu sagalee dhageenye barre gooftaan nuuf eebbisu itti akka jiraannuuf nu haa gargaaru eebbifamaa waaqayyoo isa dhageenye nuuf eebbisu. Yaa waaqayyo si haa galatu. Sagalee kee kana nu keessatti eebbisi ija nuuf godhatu keessa keenyatti hundee gadi fagoo godhatee yaa waaqayyo gooftaa koo jireenyi keenya daandii karaa ati jettirra bu'ee akka deemu ati nu gargaari. Fuula keetti cimsii nu dhaabi. Ayyaana kee immoo nuuf baay'isi. Hamaa immoo nurraa dha'i. Dubbii nutti dubbatteef ulfaadhu kabajamii eebbifamii maqaa Yesuus Kiristoosiin obboloonni kun hiikamni fayyinni nagaan gammachuun ililleen eebbi guddaan isin gubbaatti haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos gooftaa isa waan hundumaa gaarraa jiraatuutiin ameen ameen ameen. Waaqayyo bara keessan jireenya keessan qalbii keessan hafuura keessan haa eebbisu. Nagaan dhuma hin qabne nagaan ilma waaqayyo isin duukaa haa dhaabbatu. Gaajabaadhaa waaqayyo isin wajjin jiraatu yeroo kana booddee waaqayyo hunduma keenyaaf haa eebbisu. Yeroo gaarii. Shalom.